الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. daawwattoota sagantaa TV Afrikaadhaa sagantaa keenya qabannee isiniin dhiyaannee jirra. Sagantaan kun har'a sagantaa addaati, sagantaa daawaa, sagantaa bashannanaati. Akkuma agartan kun amma nu duuban kan jiru bishaan Abbayitti jirra. Bishaan Abbayii gubbaa jirra har'a. Sagantaan kun sagantaa addaati, sagantaa bareedaa, sagantaa akkam nama bashannansiisoo inshallah nu waliin nagahan turaa jenna. Sagantaan kun wanni irraa dubbannu waa'ee tasgabbii hawaasaa kan jedhamu irraa dubbanna. Keessummaan keenya kan waliin jirru Sa'iid Junayd jedhamani. Sheekh Sa'iid har'a sagantaan kun sagantaa addaati bishaan gubbarra. Sagantaa tasgabbiidha dubbatuu jirra. Bishaan illee tasgabbii guddarraa inni dhabamnaan tasgabbiin hin jiraatu bar. Saniifuu sagantaa addaati. Daawwattoonni keenya isaan nagahan akka nu hordofan isaan anfeerraa sagantaa kanarratti nagaan nu hordofanii jechaadha. Tolee amma tasgabbii yeroo jennee dubbannu kana tasgabbiin kun jiruu nagahaa jiraatu manni jechaadha. Namni tokko nagahaan jiraatudha, beelan malee sodaan maleedha. Namni tokko akka nagahaan illee agartee awuraa isaadha yookaan agartee qaama isaa sattaratee jiraatudha. Waan kana agartee tasgabbii yeroo jennu dhaabni tasgabbiidha kun maa jiruu nagahaa jiraatuudhaaf duniyaa kanarratti inni maalimi? Asitti akkuma beekamu namni jireenya gaarii jireenya tasgabbii jiraatuu fi waa haga shanii eeguu isaan barbaachisa. Tasgabbii ma argatuudhaaf jiruu duniyaa kanarratti hatta akiratti illee hin deemti wanni kun hedduun isii akiraa fi duniyaa illee walitti qabatti jechuudha. Hunda walitti qabatti shaneen kun. Wanni shanan tun dhabamnaan tasgabbiin duniyaa irra hin jirtu. Kana gartee gurra akka nuu kennan dhageeffattoonni daawwattoonni keenya baay'ee isaanirra barbaanne jechuudha. Wanni kuni waan barnaamija har'aa kana hunda walitti qabatu jechuudha. Sagantaa har'aa kana. Barnaamijni ka'ee sagantaa har'aa kana wanni kana booda dhufu hundi isaa hiikuma waan kanatti ta'e. Isa keessaa tokkoffaan amantaa eeguudha. Amantaa yoon eegamin tasgabbiin jiraanna jechaan hin argamu. Kan kun beekamaadha. Rabbi gartee waa aga shanii dubbate keessa waa shanii kan ammoo aksarri gartee amantaa irra jiru irra hedduun amantaa duniyaa irra jiruutii fi irra hedduun warra gartee duniyaa kanarratti aqlii qaba jedhan beekumsa qaba jedhan wanna shanan kana irratti baay'ee waliin dhabu. Yoo tokko illee keessa shanan tuni barbaachiftuudha akka malee. Shanan tuni wanni dhabbee namni nagaa jiraatuuf barbaachisa. Tokkoffaan diin eeguudha. Yoo diin hin eegamin yoo diinin bade yoo gartee yookaan hiikni isaa jijjiirame yookaan immoo inni gartee namni tokko ifa bilisatti amantaa ofii gaggeeffamuu yoo dhorgan yookaan ofumaafuu namichuu yoo dhiise addunyaa tanarra wanni tasgabbiidhaan jiraatuun hin danda'amu. Sun eegamuu qabdi. Kuni akka namni tokko ittiin buune eegamuu qaba jechuudha. Lammaffaan nafseedha. Mee diinii kana eegamuu qaba oggaa jettu kana namni baay'een kan itti fudhatu eegamuu oggaa jee namni tokko meeshaa lolaa fudhatee yookaan agartee quwwaadhaan yookaan agartee humnaan deebisu waan akkasitti yaada beekta yeroo akkasitti dubbatamu kana eeguu yeroo jennu kana namni tokkichi diinii kana eeguun mata masaati. Mataa ofiitillee eeguun barbaachisaadha akka sadarkaa dhuunfatitti. Dhuunfamee akka sadarkaa dhuunfatitti sadarkaa dhuunfatii fi hawaasallee booddeetti wanni jenna sadarkaa dhuunfatitti dhuunfan tokko amantaa qabatee amantaa san balleessuu dhabuudha jechuudha. Tiffatuudha ofiisaati. Yeroo duniyaan tokkolleen itti dhufte jijjiira namni gariin bara duniyaadhaaf jee jijjiiratu baay'ee jira. Asitti dhuunfalleen eeguu qaba akka dhuunfatitti. Maatilleen akka maatiitti eeguu qaba. Ijoollee ofiitii fi dubartii ofiitii fi mana ofii keessatti maatiidha yoo jennu beekamaadha uummata biratti. Akkasumas hawaasni illee eeguu qaba sadarkaa hawaasatitti yoo seenne jechuudha. Sadarkaa gartee mootummootatitti yoo seenne eeguu qaban isaanillee. Eeguu yoo jenne kana eeguu jechuun meeshaa waraanaa qofaanii miti. Meeshaa ka eegamu akka mataa ofiitti dhuunfalleen eegee maatilleen eegee hawaasni illee eegee mootummoonni illee eeguudha jechuudha. Tun tokkoffaadha. Akka diiniin kun hin banne. Akka diiniin kun hin banne. Lammaffaan immoo ulamaan ume eessa jiran ulamaan asirratti ulamaan gariin amma ulamaan addaan bahanii jiranii yaada adda addaa kan qabanii jiru oduu diinin rabbii ifa galee jiru oduu wanniin agartee shari'aan rabbiidha ifa galtee jirtu agartee
inni kun kana arrabsaa inni sun kana arrabsaa akkasitti ulamaan rakkoo fidan mee eessa jiran wanni ulamaan ofii isaaniitti diinii kana eeguudhaaf isaan bootaa kanatti wanni hirmaatoo qaban isaan akkam ulamaa'in gaheen isaan xaxuu qaban hawaasa kayanii isaan illee akkuma hawaasa tokkootitti waan kana eeguu qaban jechuudha waldhabbiin isaanii immoo waldhabbiin ulamaa hiikaa waan tokkoo keessatti yookaan immoo ilaalcha gabaabaa ilaalcha gartee hundee diinii keessatti hin ta'in keessatti rakkoon qabu fakkeenyaaf hundee diinii waan hin ta'in akka gartee ilaalcha siyaasaa akka ilaalcha waan adda addaa waan gartee hundee diinii akka aqiidaa salaataa soomaa kana hin ta'in kana keessatti rakkoon qabu jechuudha waan irratti wal dhabanitti wajjin waan irratti walii gala wajjin deemu waan irratti wal dhaban walii dhiifama godhanii akkasitti deemuu ni danda'a ganuu hundee diinii keessatti aqiidaa tooyida keessatti wal dhabuun hin barbaachisu yoo ka wal dhabbiin argamu taate nama gartee namichi haqarra jiruu fi haqarra hin jirre ifa galaadha kitaaba fi wanni keessatti jechuudha ummatni gartee ulamaa kana lammaffaan maalirra diiniin akkanatti amma ifa galee jira diiniin ifa galaadha namni kamiyyuu gahee taphatuu qabu yoo nama wannirraa kaafne nama akka fardirraa kaafne dhuunfarraa kaafne maatirraa kaafne hawaasarraa kaafne akkuma san ulamaalleen akkuma san sadarkaa warri aangoo qabulleen wanni inni taphatu dubbanni tayyib sanitti aansee maali kalameessaa ka barbaachiftuudha lammaffaa tasgabbiin jiraatuudhaaf duniyaa kana tasgabbiin jiraatuudhaaf nafsi eeguudha nafsi namaa tan nafseen nama amantaa islaamaa biratti haqaan malee hin ajjeefamu haqaan ajjeefamu ni jira haqaan ni ajjeefama haqaan yeroo jettu kana haqaan nama ajjeesuudha fakkeenya namni nama ajjeesse tokko namni nama ajjeesin ajjeefama maaliif jennaan namicha kana ajjeesuun nama biroo jiraachisuudha ka ajjeesu eenyuma yaa jennu malee asitti ka ajjeesu nama gartee ummata bulchu mootummaadha malee dhuunfan tokko ajjeesuu hin danda'u maaliif jennaan dhuunfan tokko yoo ajjeese dhuunfan biraa isa ajjeesa ammallee akka waan mootummaan hin jirre taasisa waan ta'eef seeraan mana murtii dhaqee namni tokko yoo nama beekaa ka ajjees taate seeraan ajjeefamu kanaan alatti yookaan immoo waa hedduu jira kitaaba keessatti ammallee yookaan yakka isa ajjeessiiftu ka nama ajjeesuun ta'intu jira yakki isa ajjeessiiftu san keessa badii zinaa yookaan immoo walqunnamtii seeraan alaa nama fuudhe ta'ee yoo godhe suni murtii mootummaan murteessu malee ka dhuunfatii miti jechuudha. gariin amma asirratti dubbii dhaabu osoo hin taane warri mootummaan kanan dhaabdu mootummaan yookaan mootummaa islaamatii miti waan akkana kanan dhaabdu ishiin wanni daladdu agartee yookaan hidhuma yookaan murtima tokko itti kenniti saniifuu nuyi akka muslimatti walitti qabamnee haa dhaabnu yoo jedhanu sirrii miti sun sirrii miti maaliif sirrii hin taane sirrii ka ta'uu danda'u yoo mootummaan seera kana qabatte qofaadha yoo mootummaan seera kana hin qabatin seerri kun ni jijjiirama duniyaa irratti haga kun ni jijjiirama kun ni dhufa seerri duniyaa jechuudha tarii gaafa tokko seerri kun odoo jijjiiramu kana nama ajjeesuu yoo baay'ate fakkeenyaaf mootummaan nama ajjeesin ajjeefna jedhuu dandeetti hin jira biyya tokko namni wal fixa gaaga isin waan yoo amma namni ani wanni namni amantii tokko qabu zimu jedhee ofii wal fixuu jalqabe diini rabbii dhaamna jedhee gosa saxirra dhufa lolakka'a asirratti wanni tasgabbii dhabama wannuma tokko waan qixaatee jedhamu tokko yookaan immoo waan nama adabu jedhamu tokko dhuunfaan adabuu hin danda'u yoo mootummaan hin adabin dhiise kama mootummaan adabduun san qofatti obse akka gartee seerri kun karaa qabatu yaalii godhuudha jechuu amansiisuu yaaluudha gartee seerri akkanaan malee namni wal fixa akkanaan malee nama wal ajjeesuun hin dhaabattu jedhee amansiisuu yaaluudha malee ofii addaa wal gurmeessanii dhaabuun hin ta'u kun shaadhimatti hin taane jechuudha odoo fedhana nafsee kennaan ta'in nafseen nama akkasiin eegamuu qabdi jechuudha. Diiniin islaamadhaa kanaan eegee jecha nafsiin kun akka irratti nama ajjeese hatta gartee daa'ima gartee ijoollee diqqoolee garaa amma baasan kan nafsi ajjeesuudha jedhama amantaa islaamaa biratti. Namni intalti badii daladdee yoo ulfoottee wanni jette garaa baasan kun ajjeesuu jedhama. Nafsi ajjeesuudha jedhama. Barra xiqqaadha huumiti jedhanii badiin dalagame akka wannitti ilaalan. Akkasii kanallee uummanni beekuu qaba jechuudha. Nama akka nama ajjeesetti ilaalla. Amantaan islaamaa nafsee nama gaafa inni garaa haadhaa seenee nafseen irratti godhamterra haga inni gaafa dhalatee guddatee nama ta'ee gaafa guyyaan isaa ta'e du'utitti amantaan islaamaa ni eega jechuudha. Kana yoo kuni lamaan eegame kama dubbanne kuni akkasuma gartee tasgabbiin duniyaa irratti inni argama jechuudha. Sadaffaan hoo? Akkasumas sadaffaan naslii jedhama. Naslii jechuun wanni namaa eegudha.
hortee namaa eeguudha akka walitti hin makamne. Hortee namaa akka walitti hin makamne eeguu jechuun wal qunnamtii seeraan alaa dhoorgu. Maaliif jennaan sabni adda addaa walitti makama yeroo san. Walitti seenee yoo wanni akkasii sun hin jiraan namni namummarraa bahee akkaataa akka horii ta'a jechuun namni tokko nama tokko olitti tokko lama kana olitti fayyadamuu danda'a. namni lama sadi kanaafuu hin dorga akkuma sahaaban nabiin alayhi salaatu salaam dubbatanii namni tokko badii yoo dalage warra tokko malee warra birootti badii yoo dalage akkamii jennaanuhu Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu ani akkasitti warra kiyya waliin nama biroodha kan badii dalagu agarraanuhu ani seefidhaan isa kutaaje nabiin alayhi salaatu salaam isa si agartee waan inni kun itti dhagahamuu kana jechasaa kanatti isin akkamitti isin ajaa'iba jedheen nabiin ani isaa oli rabbiin nu hunda oli jedheen saniifuu namni tokko yoo badii seeran ala wanni dalage hortii seeran ala wanni jedhe lolan dhufa jecha nama wal fixa jecha tasgabbii yeroo sanatti ammallee tasgabbiin akkatti dhabamu gama birootiin ijoollee namni guddisuun argamneeftu dhufa abbaan beekamu ijoolleen kun yoo guddatanii diina ta'an hawaasa jibbanii diina ta'anii karaa kanaan odoo eegamee jedhe jechuudha nageenyi biyyaa tasgabbiin biyyaa odoo akkatti eegame balaa wanni jedhamu ni dhabamu kuni amma namni seeran ala dhalatu kagartee ijoolleen karaa irratti guddattu kunni yoo argame kunniin eegas immoo deebi'ee hawaasa jibba hawaasa kanatti diina ta'a diina alallee fidee hawaasa kana dhoofsisuun maaliif jennaan gosan qabu abbaan qabu biyyan qabu hiddan qabu bakka itti rarra'u bakka akka ummanni keenya jiru namni kun nama hidda qabu miti eeggaddaa jedhanii bar eeggaddaa akkuma jedhame san inni badii qabaatullee dhabu gama mataa ofiititti laakiin inni maaliif hawaasa waan hin beekneef hawaasa irratti rakkina uuma jechuudha akkasumas asirratti ammallee aqlii eegu aqlii sammuu namaa eegu sammuu namaa yoo eegde tasgabbiin kun immoo fakkeenya isaa hin dhumu lakkaa baay'ee maaliif jennaan aqlii eegu yoo jennu waan sammuu namaa jeequ fakkeenyaaf akka haraqee farshoo biiraa waan kana fakkaatu tasgabbii balleessiti ishiin tasgabbii balleessiti maaliif jennaan namni tokko yoo dhugee ka'e nama ajjeesuun laallatu badii dalaguun laallatu amantaa balleessuun laallatu waan amma duratti dabarre kana muluu balleessa hunda balleessa jechuudha waan qofatti illee dalaga hinaasaa bar hinaasaa kanaafuu tasgabbiin ummataa odoo farshoon dhugamtu odoo gartee haraqeen dhugamtu odoo biiraan dhugamu odoo wanni nama macheessu hundi dalagamu waan nyaatamu haa ta'u waan dhugamu haa ta'u shari'aa biratti dhugaati nyaatan jedhamu waanuma sammuu namaa jeequ sammuu namaa ir'innatti geessu wanni sammuu irra guddaan wanni gartee rabbiin namaaf kenne aqliidha jechuudha aqliin ka waan jabaaf waan badaa addaan baasaniin yoo aqliin hin argamin sammuun namaa gartee yoo aqliin hin argamin wanni hundi ni jeeqama jechuudha nageenyi namaa ni jeeqama kanaafuu waan akkanaa eeguu qaba ummanni jechuudha hawaasni tokko waan kana yoo eege naga yookaan naga eeyna jettee nama tokko ka dhugee machaa'ee nama dhaye har'a yoo hiite boru yoo deebi'ee dhuge boruma dhaya nama biroo kaan hin ajjeesa kaan immoo badiis itti dalaga kaan qabeenya namaas fudhata jechuudha ni akka muslimatti dhorgamaadha nu biratti dhorgamaadha nu akka muslimaatitti mataa keenya irratti murteessinee dhorguu qabna jechuudha dhorgamuu qabna irraa barriin jira hawaasni gariin muslimuma tahanii wanni kun kan hin galiniif jira bar yeroo wanni fa'a yeroo sargii fa'aadha yeroo wanni gammachiisan fa'a jiru tokko yeroo akkasiisan fa'a jiga fa'a wanni gargaaruudhaaf wanni jedhani waan akkasiisan dalagani mee wanni kun maal hawaasa kamii kun amma achittuu namni wanna san dhugu wayita sanuu wal dhaba gargaarsa namicha bayeef sanuu bayanii fi waa hamnaaf waa dalaynaaf jedhan sanuu dalaga arrabsanii kuun lafa dha'ee kuun maal ta'anii addaan dhuganii kanaafuu wanna kana ummanni keenya sirriitti hubatee waan kanarraa sammuun bara hin jiraatin namni kun kunoo bishaan kana nagartaami kanuma dachuma jee irra deemaa miire kanumatti utaalaa akkasi ammallee qabeenya eegudha qabeenya namaa qabeenya eegudha qabeenyi yoon eegamin nageenyi hin jiru namni tokko ani daa'ima qabeenyi kun qabeenya dhuunfati moo qabeenya hawaasati hunda isaa qabeenya dhuunfateef hawaasallee dhuunfalleen akka dhuunfatitti qabeenya seeraan ala baasuu dhabu seeraan ala yoo baase mootummaa yoo jiraatte namicha san hassabuu qabu namicha san gartee seeraan ala baasuu dhabu waggaa jettu akkam seeraan ala baasuu yaani waa hin bitatin jechaadha suuqii deemee waan barbaadu hin bitatin jechaadha seeraan ala baasuu jechuun waan barbaachisan ta'e fakkeenyaaf deemee dhugaan fakkeenyaaf
maatiin isaa odoo beela jiru inni waan bashannanaatu waan bakka yoo ta'e ta'u yoo inni maatiin isaa beela jiraate waan gartee namni yookaan hanga dandeettii isaatiin deema malee akka mana ofiitti bulan malee akka mana ambaatti bulan jedha namni sun sufahaa jedhama safiiha jedhama gowwaa jedhama gartee amantaa islaamaa biratti gowwaa kana mootummaan orguu qabdi yoo inni waan hin taanetti ba homa bakka uttu homa shar'iin baqqaasisu yookaan homa seerri baqqaasisu kottu yoo baase yoo baasin kun kamaatii isaa miidhu taate dhorgamuu qaba amma gariin amma dubbis dhaaboo sun taane gariin amma qabeenyi kun oduu jiru qabeenya kana fuudhee ijoollee isaa waan uffatan dhorgee dhaqee ittiin xuuxa dhaqee waan badii ittiin dalaga nama akkasii san irraa dhorguudha jecha nama kana qabiisa akkasii san irraa dhorguudha nama seeraan ala baasu jechuudha silaa waan hin taanetti baase waan aslan seera keessatti yookaan immoo shari'aa keessatti dhorgama itti nama baase inni badii biraatti itti gale fakkeenyaaf yoo baasee haraqeen ka dhugu ta'e yoo biiran farshoon ka dhugu ta'e sijaaran ittiin bitatu ta'e wanni kun gartee dhorgamaadha shar'aan dhorgamaadha shari'aa keenyatti dhorgamaadha akka hawaasatti illee miidhaa fida malee waan inni fiduuf hin jiru aslan biyyi tokko guddina yoo barbaade biyyi tokko tasgabbii yoo barbaade an islaama miti jechuu miti waan isa fayyadu hunda waan isa fayyadu hunda fudhatu rabbiin bara oggama dhorgu waa tokko yeroo dhorgu rabbiin wanni inni dhorguuf isattuun uume rabbiin kun waan uume kana beeka waan isa faayidu beeka waan isa wanni jedhu rabbiin wanni dhorgatu kulliin keessa saadha miidha jira jechaaga amma asitti hin galini malee adoo galee fi hawaasni addunyaa hundi isaa kana yoo rabbiin gartee inshallah yoo rabbi yeroo nu kennee nu bal'ise dubbatuuf teenya biyya addunyaa irraa warruma haraqee kana dhorge yoo rabbi fedhe inshallah hin dubbanna yoo rabbi yeroo nu kenne jechuudha inshallah kanaafuu warri aqlii qabu hundi isaanii waan kana dhorguu qaban jechuu qabeenya balleessuu aqlii balleessuu nafsee balleessuu diinii balleessuu jechuudha kana dhorguudha yeroo kana jennu wanni amma dubbatame kun duniyaa irratti illee akhiratti illee tasgabbii nuu fida jechaadha yoo kana tirtiffannee wanni jenne gaatani kan hootifannee wanni jenne tole kanattiin aanee amma wanni tasgabbii kana akka jiruun nagahaa jiraatu nu eessisu fakkiidhaaf beekuma fa'aa jenna beekuma yeroo jennu kana beekumni kun akka kamitti mee tasgabbii nu tissisiisuu danda'ame namni hawaasni tokko beekaa ta'ee akkasitti tasgabbii nu tissisiisudha namni tokko beekaa yoo ta'e nageenyi ni argama beekumsa jennu kun beekumsa hedduutti qoodama beekumsa akkamii beekumsi jennu kuni beekumsa addunyaatti jira beekumsa akhiratti jira beekumsi guddaan addunyaa keessatti barbaachisu jechuudha tole rabbiin beeku rabbi beeku rabbi waa'ee hawwaa fi gartee aadam dubbatee qajeeluma isaanii waa'ee qajeelumaa dubbatee faman ittaba hudaaya falaa khawfun alayhim walaa hum yahzanun faman ittaba hudaaya falaa yadillu walaa yashqa jedhama akka biroo shaqaani sun dalaalli suni shaqaani suni waan akkatti gartee namarratti gartee tasgabbii namaa dhorku jechuudha kanaafuu namni tokko yoo beekumsa hin qabaatin yoo gartee karaa rabbi jedhirran deemin duniyaa tanatti tasgabbiidhaan jiraatuuf hin danda'u jechuudha fakkeenyaaf amma sagantaa keenya dhumarratti jirti amma nuyi sagantaa keenya kana yeroo birootti itti deebina inshallah hanga yeroo biroo deebinutti inshallah daawwattoota keenyaan nagaa nu eegaa jennaani daawwattoota sagantaa TV Afrikaadha inshallah hanga sagantaa birootti walitti deebinuhu nagaan nu eegatti inshallah itti fufna sagantaa qabni kana barbaachisaa gamta ta'ee fi wanni sagantaa irraa isin dabarsee Said Junaidi anilleen Abdurrahman Ahmadin Jama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Yeah.